रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa har'as kunoo yeroo ishee eeggattee sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti fagoof dhiyooteessanii sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan maraan nagaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u jedha qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ana Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo qabannee dhiyaanneerra. Ergaa sagalee waaqayyoo har'aa kan nu hiru lubaa Dr. Gammachiis Bubaati. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan irra deebi'een isin affeera. Sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa. Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo, Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo, Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo, Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo. Qalamteetoo duuteetoo cubbuu addunyaas baatteetoo siif malaa galaanni ulfinni guddinoo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo, Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo, Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo, Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo. Qalamteetoo duuteetoo cubbuu addunyaas baatteetoo siif malaa galaanni ulfinni guddinoo. Ulfaadhu siin eebbisa, ulfaadhu siin eebbisa, galatan siif baay'isa. Ulfaadhu siin eebbisa, ulfaadhu siin eebbisa, ililleen siif baay'isa. Ulfaadhu siin eebbisa, ulfaadhu siin eebbisa, farfannaa siif baay'isa. Guyyaa har'aa dubbii waaqayyoo qabadheen gara keessanitti yeroon dhiyaadhu gammachuu guddaatu natti dhageessisa. Har'aa ergaan isiniif qabadhee dhiyaadhu waa'ee ergamummaa wangeelaati. Ergaa qabna kan jedhudha. Ergamneerra ergaa qabna kan jedhudha. Kanan irraa fudhadhu macaafaa seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 kaasee kutaa jirurra dhaabbadhee tanan isinii wajjiniin hirmaadha. Guyyaa 40 booddee Nohi qaawwaa isa markabichaatti baasee ture sana cufaasaa hin baneedha. Achirraan jalqabuu barbaada. Ergaan koo kutaa tokkoof kutaa lammaffaa qabaa ergamneerra kan jedhudha. Markaba Nohirra dhaabbadhee tanan isinii wajjiniin hirmaadha. Guyyaa 40 fi bokkaan hin roobe, bishaanni badiisaa lafa kanarratti hin dambali'e, ilmaan namootaa irratti waaqayyo ergaa adaba guddaa qabu dabarse, namoonni baay'een hin dhuman, namoonni baay'een hin du'an, namoonni baay'een jireenya isaanii dhaban, lafa kanarraa hin dhabaman. Garuu kun hundumtuu firdiin waaqayyo guyyaa 40 lafa kanarra ture, guyyaan 40 hin raawwatame. Firako waaqayyo hin farada, waaqayyo hin dheekkama, waaqayyo cubbuutti hin dheekkama, waaqayyo badiisatti hin dheekkama, waaqayyo jal'inatti hin dheekkama.
waaqayyo hojii dukkanaatti hin dheekkama waaqayyo hin gaddaa hin aaraa hin dheekkama haa ta'u iyyuu malee garuu dheekkamsi waaqayyo barabaraan miti yerootti raawwatamu immoo qaba yeroo araaraatu immoo dhufa guyyaan 40 hin raawwatameedha ituman baay'ee hin deeminen ergaa kana dabarsuu barbaada obboleessa koo kan na dhaggeeffataa jirtu obboleettii ko firdiin waaqayyo dheekkamsi waaqayyo yeroon boo'ichaa yeroon gadadoo yeroon dukkanaa yeroon dhiibamuu yeroon ari'atamuu yeroon rakkachuu guyyaan 40 isaa ga'ee raawwatameera maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u misraachoo kanan sitti himuu barbaada raawwatameera amanii fudhadhu dubbii kana yerootti itti boo'aa turte cufameera yerootti itti gaddaa turte cufameera waaqayyo xoofoosaa guutee qadaadeera kana booddee wayii tokkotu ta'eedha noo harka isaa gadi baaseetu jedha maskooti yookiin immoo isattiin gara alaatti gadi ba'an maskooti isa cufamaa ture isa danqaramaa ture sana harka isaa gadi baasee hin bane jedha ani hin beeku eeyuun akka ta'e garuu namoota baay'ee fuula duraa balbala cufamaatu amma banama maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u waan cufamee turetu banama waan qadaadamee turetu banama waan danqaramee turetu banama namoota baay'ee duraa akka inni banamu natti dhageessisa biyya keenya keessa namoota jirtan baadiyyaa keessa wallagga keessa kafaa keessa ilubbaabor keessa jimma keessa hararge keessa baalee keessa arsii keessa shawaa keessa walloo keessa biyyoota adda addaa keessa kunnoo tigraayii kaasee hamma kibba Itoophiyaatti hamma Hawaasaatti Ogaadenii kaasee hamma Gaambeellaatti namoota baay'ee fuulduraa balballi yeroonni banamu natti agarsiisa maqaa waaqayyo haa eebbifamu sagalee waaqayyootu banagaa yeroo waaqayyootu bana as isa kana baay'ee kanatti tolu akkas jedha markabichatti baasee ture sana cufaasaa bane jedha waan cufametu banama maqaa waaqayyo haa eebbifamu bara dheeraadhaaf namoonni balballi itti cufame nama gaddisiisu itti cufame gadi ba'uu dadhabuu hojjechuu dadhabuu adeemuu dadhabuu fiiguu dadhabuu karaarra deemuu dadhabuu kun hundumtuu nama gaddisiisa maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u balbalatu duraa banama balbalatu duraa saaqama haleluuyaa maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u waa'ee yeroon gara biyya Awurooppaa deemuu kan natti tolu keessaa tokkummaa biyyoota Awurooppaati European Union isa jedhamu Jarmaniidhaa kaasee hamma Fiinlaandiitti hamma Swiidenitti kunnoo Hoolaand kana keessa Neezerlaandis kana keessa adeemuu hamma Xaaliyaanii kana keessa adeemuu Speen kana keessa adeemuu Giriik kana keessa hundinuu banamaadha takkaadhuma ollituudha malee banamaadha namni nama gaafatu hin jiru Slovakia kana keessa amma Bratislavaatti yeroo adeemnu namni as dhaabadhu eessaa dhufte namaan jedhu hin jiru takkaadhuma Awurooppaa keessa lixuudha malee sun hundumtuu banamaadha biyya tokko ta'aniiru tokkummaa uummataniiru waan ta'eef banamaadha wanti banamaan keessa socho'uudhaaf keessa nagaduudhaaf keessa barachuudhaaf geejjibaaf wanti hundumaatiif namatti tola akkasnaan jedhagaa waaqayyo fuuldura isaaniitiin bana'eedha waan bara dheeraa sitti cufame katin hojjenne katin baranne katin fuune katin heerumne kati ijoolleen godhanne katin nagadne akkati qabeenya noranne akkati boqonnaan qabaanne kan cuqqaale hiddi cubbuu firdiin hojiin diinaa hojiin seexanaa hojiin Lucifer kan foon namaa lafee namaa lafa namaa qilleensa namaa qabate sanatti waaqayyo firdii isaa dabarse harka isaa diriirseetu jedha cufaa sanaa hin baneedha haleluuyaa maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u obboleessa koo isa kana gaan har'a kanan sitti muu dhufe inni lammaffaan erga baname booddee waan lama erge quurruudhaa fi gugee erge har'a waa'ee quurruun dubbadhaa borimmoo waa'ee gugeen dubbadha erga balballi sun baname booddee amma gaa foddaadha kan inni baname balbala miti foddaa bane foddaan banamuun foddaa waan sadiif nama gargaara wanti amma baname ani jedhu kuni waan sadiif nama gargaara tokkoffaa
banamuun foddaa kan inni nama gargaaru inni jalqabaa ifatu dukkana keessatti ol namaa gala. Namni kan inni foddaa banatu ifa ol galchuudhaaf. Gaaf tokko President Barack Obamaatu waa'ee kampeenii isaanii dubbatu. Yeroo filatamuudhaaf dorgomaa turan sana keessa hojiin baay'ee natti baay'ata ture. Iddoo baay'eettan haasaa godhaa, karaarraa karaattan darbaa, biyyarraa biyyattan darbaa, fiigicharraa fiigichattan darbaa, yeroon hirribaa ga'aa hin qabun turedha. Garuu akkas jedhan President Barack Obama yeroon dafee hirribarraa dammaquu barbaadu ganama ka'een foddaa akkuma tasaan dafee ofitti banaa jedhan. Ibsaan sun takkaa dhufe gaafa ija koo rukutu hirribanarraa kaasaa jedhan. Ifa ol galchuu. Ifti yeroo dhufu dukkana ari'a. Ifti yeroo dhufu hirriba ari'a. Hirriba bara dheeraa. Abjuu, jaawwaruu, joonja'uu bara dheeraa. Joonja'uu bara dheeraa. Dunquqquu bara dheeraa. Dadhabbii bara dheeraa. Isa sirraa buqqisu. Ifti Waaqayyoo yeroo maskootiin sitti banamu hin dammaqxa. Namichuma kaleessa laawwaasa'ee abjuu dhabee, mul'ata dhabee, karaa dhabee, fira dhabee, humna dhabee, hamilee dhabee, karaarra tataa'utu dammaqa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namoota baay'een dammaqsaadha Waaqayyo. Laashaanii hamileen isaanii gattumame, sammuun isaanii gaccabee, afurri isaanii dadhabee, qalbiin isaanii rukutamee, yaadi isaanii faca'ee, kaka'umsa dhabanii hojii hojjechuudhaaf, fiiguudhaaf, nagaduudhaaf, qotuudhaaf, barachuudhaaf, dalaguudhaaf, waan adda addaatiif humna dhabanii kan ta'an ifa koon itti gadhiisee dammaqsaadha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni lammaffaanii foddaan gaafa banamu qilleensa haaraatu ol gala. Qilleensi moofaan hin ba'a, qilleensi haaraan ol gala. Mana haaressa, qilleensa mana keessa jiru kana haaressa. Fresh air, oxygen jedhama. Oxygen jedhama. Dr. Rich Melhalm nama jedhamu wajjiniin biyya Dubai turre, akkasumas immoo biyya India turre. Rich Melhalm educationalistidha, nama educationiiti. Keessumaa primary education ijoollee xixinnoo akkaataatti barsiisan irratti nama hojjetudha. Ijoollee xixinnoon baay'ee akka barumsi isaaniif galuufidha. Sammuun isaanii oksijiinii gaarii argachuutu irra jiraadha. Oksijiinii gaariin sammuu keessa jiraachuutu irra jiraadha. Oksijiiniin sun akka jiraatuuf immoo exercise gochuun, sosocho'uun, faarfachuun, muuziqaa dhaggeeffachuun, waan isaan gammachiisu ilaaluun, dadammaquun, dhanna ofii sosochoosuudhaani dafanii baratuudha. Waan ijoollee waggaa tokko ol fixu torban ja'a keessatti barsiisa namichi kun. Baay'ee akkaataa inni itti barsiisu baay'ee nama dinqa. Rich Melhalm rich learning kan jedhu filosofii haaraa uumeera gama. Dubaayitti, Indiyaatti, amma immoo gara Itoophiyaa dhufee nu wajjiniin hojjechuu barbaada. Maal agarsiisa kun? Oxygen. Qilleensi haaraan yeroo jireenya namaa keessa lixu inni moofaan hin ba'a. Waaqayyo qilleensa oxygenii duwwaa nutti gadhiisa miti gaa. Foddaan yeroo banamu hafuura qulqulluutu nutti dhufa. Yeroo hafuurri qulqulluun nu dhufu, hafuurri xuraa'aan immoo nu keessaa ba'a. Hafuurri xuraa'aan kan inni of keessaa qabu weennoodha, jibba, jal'ina, ciigoodha, aariidha, hinaaffaadha, du'a, jibba. Isa kana hundumaa nu keessaa buqqiseetu positive wanta ta'e, waan gaggaarii nu keessatti dhangalaasa. Hafuurri gaariin sun immoo maa inni akka fertilizeriiti. Fertilizer yookiin immoo akka waan lafa gabbisuuti. Jireenya namaa gabbisa. Wanti gaggaariin akka nurratti biqiluuf, wanti gaggaariin akka nurraa guddatuuf, wanti gaggaariin akka nurraa makaramuuf godhaga. Kanaaf foddaan kun yeroo banamu qilleensa haaraatu nutti ol gala. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensi haaraan inni mana namaa haaressu, inni yaada namaa haaressu, inni afuura namaa haaressu, inni jireenya namaa haaressu, jireenya keenya keessatti haa dhangala'u. Mee sinaan eebbisaa fudhadhaa mana keessanitti. Ifti haaraan jireenya keessanitti haa dhangala'u. Qilleensi haaraan jireenya keessanitti haa lola'u. Haalelooyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akkasittiin jedhe Gooftaan ergamoota isaatiin. Hafuura qulqulluu hamma fudhattanitti magaalaa Yerusaalem keessaa hin ba'inaa jedha. Hafuura qulqulluu
hafuura qulqulluu inni kun baay'ee barbaachisaadha. Waldoota Pentekostaal jedhaman kana baay'een isaanii waa'ee hafuura qulqulluu baay'ee dubbatu. Baay'een gammada, baay'een jaalladha. Biyya keenya yeroo dhufu waldaan kiristaanaa Makaana Yesuus haa ta'u, Muluu Wangeelaa haa ta'u, Qaala Hiwoot haa ta'u, Masarata Kiristoos haa ta'u, xiyyeeffannaan hafuura qulqulluu irratti kennamu baay'ee na gammachiisa. Baay'ee natti tola. Hafuura qulqulluu maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Hafuura qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu ani jireenya koo keessatti dur ijoollummaa kootti baay'een beekun ture. Waldaa keenya keessa sochiin hafuura qulqulluu jira. Magaalaan keessatti guddadhe keessa Naqamte keessa sochiin hafuura qulqulluu jira ture. Baay'een gammada ture. Garuu ani baay'ee keessa lixee dhandhamadhee mi'eeffadhee itti jiraadhee hin beekun ture. Baay'een isaa kan naa galee Makaana Yesuus Theological Seminary keessatti. Seminary keessatti dhufeen hiriyoota baay'een qaban ture. Gaaf tokko galgala Tasfaayee Caalaa faa, faarfataa Tasfaayee Caalaa, Ballaxaa faa kan jedhaman, Tadlaa Asaffaa faa kan jedhaman, namoota baay'eetu jiru turan, Alamaayyoo Oljirraa faa, hiriyoonni koo baay'een taa'aniitu waa'ee hafuura qulqulluu haasa'u turan. Waa'ee hafuura qulqulluu kana. Isaan afaan haaraadhaan hin kadhatu turan. Isaan mul'ata hin argu turan. Isaan raajiin dubbatu turan. Isaan waan gurguddaa beeku turan. Ani teoloojii nan beekaa, nan jaalladha. Macaafa qulqulluu nan beekaa, nan lallabaa. Hafuura sana garuu gaditti lixee hin dhandhaman ture. Gaaf tokko cimsanii odeessan. Taa'een dhaggeeffadhe. Hamma halkan keessaa akka lakkoofsa Abashaatti. Hamma halkan keessaa sa'aatii 8tti. Dukkana sana keessa teenye haasofna turre. Booddee doormii kottan deebi'ee achuma seminarii Makaana Yesuus keessa. Nan jilbeenfadhe. Gooftaa waan jarri kun dubbataa turan sana. Waan jarri kun dhandhamatan kana. Waan jarri kun dhugaa ba'an kana. Anis jireenya koo keessattan arguu barbaadan jedhee siree koo bira jilbeenfadhe. Gaafa sana si'a jalqabaatiif hafuurri qulqulluun keessa kootti dhangala'e. Hafuurri qulqulluun kennaa afaan haaraatiin kadhachuu na keessatti dhangalaase. Firoota koo isinittan himaa ergasii tajaajilli koo hin hiikame. Addunyaa irratti hiikee na gadhiisee Waaqayyo. Ergasii jireenya koo hiikee gadhiisee Waaqayyo. Hafuura qulqulluun nama fuudhee adeema. Hafuura qulqulluun nama geggeessa. Hafuura qulqulluun nama gargaara. Hafuura qulqulluun nama ceephaa. Hafuura qulqulluun namatti dheekkama. Hafuura qulqulluun nama gorsa. Hafuura qulqulluun nama dhaaba. Hafuura qulqulluun nama baata firoota koo. Biyyaa biyyatti na geesse. Balbala gurguddaa naa bane. Karaa adda addaa natti agarsiise. Ammayyuu harki koo, miilli koo, qalbiin koo hafuura qulqulluudhaaf kennamee jira. Fira koo wayii tokkon sitti hima. Yeroo balbala sitti banu Waaqayyo hafuura qulqulluu sitti dhangalaasa. Har'a galgala isinan eebbisa. Hafuurri qulqulluun isin irratti haa dhangala'u. Haalelooyaa. Raapakladoonama Sharolabadiyaa. Gaaf tokko karaa televiizinii kana ergaan utuu darbaa jiru biyya giddugaleessa bahaa Middle East keessa Libanoon keessatti ijoolleen durbaa gartuudhaan taa'anii televiizinii ilaalan hafuurri qulqulluun irra bu'e. Televiizinii dhumaan irra bu'e. Haalelooyaa. Namoota baay'eetu jirtu har'a. Taasisanii kan ilaalaa jirtan. Eessa akkas hin jirtan, haala akkamii keessa akkas hin jirtan hin beeku. Garuu hafuurri qulqulluun isinitti dhiyoo jira. Lafa isinitti dhiyoo jira. Harka keessanitti qabaa. Hoo jireenya koo ittiin jedhaa. Hoo arraba koo, hoo sammuu koo, hoo garaa koo, hoo miila koo, hoo harka koo ittiin jedhaa. Hafuurri qulqulluun isin qabnaan isin hin gadhiisu. Hafuurri qulqulluun isin qabnaan isin gargaara. Isin dhaaba. Lafa humna dhabdanitti humna. Lafa abdii dhabdanitti abdii. Lafa karaa wallaaltanitti karaa. Lafa dukkanaa'etti ifa ta'a. Haalelooyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhiyeenya kana as Atlaantaa Joorjiyaatti nan tajaajilan ture. Dr. Tolosaan gaaf tokko akkasnaan jedhan as Atlaantaa Joorjiyaatti. Amma ji'a Maarch kana keessa Ethiopian Pastors Congress kan jedhamu addunyaa guutuurraa paastarootatu walitti dhufa Atlaantaa Joorjiyaatti. Pastors Congress kana irratti nan barsiisa barsiisuudhaaf na waaman torban tokko maalan barsiisaa mata duree qabduu hin jedheen qabna naan jedhan
Dr. Gammachis waa'ee afuura qulqulluu barannanaan jedhan. Afuura qulqulluun eenyunni? Afuura qulqulluu akkamittiin arganna? Afuura qulqulluu akkamittiin duukaa buuna? Afuura qulqulluuf akkamittiin tole jenna? Afuura qulqulluu akkamittiin dhaggeeffanna? Oo firako! Oo firako! Yeroo Waaqayyo balbala sitti banu, yeroo garaa kee banu, yeroo afuura kee banu, eebba guddaa inni sii godhu yoo jiraate afuura qulqulluudha. Qees Tasfaayee Dinagdee, luba Waaqtolaa Dinagdeetu gaaf tokko akkasnaan jedhan. Ergan Gooftaa amanee booddee wal'aansoo fooniitiin baay'ee rakkadheedhan. Wal'aansoon foonii takka lafaan nadhaa, takka ittiin rakkadhan tureedhan. Booddee gaaf tokko magaalaa Naqamtee gufuurra taa'ee waldaa kiristiyaanaa kana utuun ilaalu afurri qulqulluun dhufeetu gib godhee na guuteedhan. Jecha isaaniin irraanfadhu gib godhee na guutee. Ergasii beelli hin jiru, dheebuun hin jiru, hawwiin foon hin jiru, gib godheetu na keessatti guuteedhan. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Addunyaa naannessee gaa fuudhe. Waan gurguddaa ittiin hojjete gaa fuudhe. Kooministii ittiin ifate gaa fuudhe. Biyya lafaa ittiin raase gaa fuudhe. Nama Waaqayyoo kanaan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hafuura qulqulluu malee ilmoon namaa abdiin qabu. Kana booddee sadaffaa yeroo maskootiin banamu si'a jalqabaa ifatu gala. Si'a lammaffaa hafuura qulqulluutu gala. Si'a sadaffaa immoo ija keenyatu banama gadi ilaalutti kaana. Yeroo wanti hundumtu cufaa ta'u waanumaas jiru ilaalla. Rakkina nu bira jiru, takaallaa nu bira jiru, hidhaa nu bira jiru, danqaa nu bira jiru, cufaa nu bira jiru, isuma kana duwwaa ilaalla. Yeroo foddaan banamu garuu ala ilaalla. Fira koo Waaqayyo sitti baneetu mul'ata kee bal'isa. Mul'ata bal'aa qabaachuu. Bal isanii yaadu. Bal isanii ilaaluu danda'u. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Hooggantummaa keessaa inni guddaan. The biggest point of leadership. Yesus Kristos waa'ee hooggantummaa yeroo dubbatu hooggana namni ta'uu danda'uudha. Nama mul'ata qabuudha. Nama waa arguu danda'uudha. Jaamaa yoo geggeesse lamaan isaanii wal fudhatanii allayyaatti gadi bu'eedha. Hoogganaa kan nama godhu mul'ata qabaachuudha. Fageessanii ilaaluu danda'uudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa kana warri faranjoota far sighted jedhu. Fageessanii ilaaluu danda'u. Fagootti ilaaluu danda'u. Haalarraa hin darba. Gaarri kun bira darbama. Caakkaan kun bira darbama. Dukkanni kun bira darbama. Dhibeen kun bira darbama. Rakkinni kun bira darbama jedhanii yaaduu danda'uudha. Fagootti ilaalu. Foddaatu baname. Ija kee banuudhaaf. Fagootti akkati ilaaltuuf. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waan naannoo kee jiru duwwaa ilaaltee, waan itti danqamte duwwaa ilaaltee of hin takaalin. Boquu kee yoo ol qabde balbala babbanamaa gurguddaatu sitti agarsiisama. Waaqayyo siif iddoo qaba. Waaqayyo siif balbala qaba. Waaqayyo siif barcuma qaba. Waaqayyo siif teessoo qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haalelooyaa. Bar tokko abbaa manaaf haadha manaa tokkotu Awurooppaarraa gara Ameerikaa dhufan. Jarri kun lamaanuu Oromoodha. Baay'ee hiyyeeyyiidha. Harka qalleeyyiidha. Homaa tokkoon qaban. Gaafa isaan dhufan argeera Washington DC ture. Dhufanii mana namaa taa'anii firaashii buusanii fi saalonii mana namaa rafu turan. Waggaa yartuu booddee konfiraansii guddaa qopheessine Atlaantaa Joorjiyaatti guutummaa addunyaarraa namoota waamnaan tikeetii kutatanii Awurooppilaaniidhaan dhufan. Kana booddee namoonni lafa bultii barbaadan jenneetu iddoo adda addaa bulchina. Eessa bultuu jedheen jara sana gaafadhe. Hoteela qabnaa jedhan. Eessa hoteelli keessanii jedheen. Maqaa isaanitti himan. Hoteelichi Atlaantaa keessaa miidhaginaan tokkoffaa yookiin lammaffaa yookiin sadaffaa 5-star American Hotel jedhama. Achi keessa bulu. Attami dubbiin kuni gaafa isin dhuftan isin argeen tureen jedheen. Yoggaa hirtuu booddee immoo haala isin amma keessa jirtanan argaa jiraan jedheen. Attami rakkina barichaatti aarii ba'aa jirtu natti fakkaataan jedheen. Lakki Waaqayyotu ilaalcha keenya bal'iseedhan. Yerooma sanayyuu
mana namaa ciisaa jirra malee malni achitti hafna jennee yaadaan jirru yaadi keenya bal'aadha jedhan garaan keenya fagoodha jedhan ammayyuu biran geenye jedhan ammayyuu harki keenya ittiin buune jedhan waan waaqayyo nuuf qabu hafuuraanis fooniinis fagoodha jedhan fira koo waan tokkoon sitti hima har'a waan xinnoo qabdata waan xinnoo keessas jiraattata gola namaa mana kiraayii booddee namaa boroo namaa fuuldura namaa jiraattata way tokkoon sitti hima lafa har'a jirtutti hin haftu ol jedhii ilaali ol jedhiiti fageessi ilaali isa ilaaltu immoo dubbadhu ittiin naga'a biran geenye itti adeemaan jira galmi koo ganaadha waaqayyo na qopheesseera na dibeera na ergeera na waameera natti agarsiiseera jedhe wanta argite sana biran geessa maqaan waaqayyo haa eebbifamu namni hamma mul'ata isaa ga'a lafaarra jiru ga'a miti hamma mul'ata isaa namni guddinni isaa kan inni madaalamu qabeenya isaatiin digirii isaatiin aangoo isaatiin miti mul'ata isaatiin malee namni mul'ata hin qabne bakka jirutti du'a namni mul'ata qabu garuu iddoo gurguddaadha waaqayyo yeroo Abrahaam rakkatu waa'ee Abrahaamin qorataa jira gidduu kana yeroo Abrahaam rakkatu gadi baaseetu itti agarsiisa mee ilaaliidhaan urjii waaqarraa kana ilaaliidhaan kan kooti hundumti isaanii sanyii kee akka kanaan baay'isaadhaan mee cirracha galaanaa ilaali akka kanaan si baay'isa mee ilaaliidhaan mee ilaali obboleessa ko waan waaqayyo siif qabu ilaali haleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin iji kee haa banamu gaabii hidhattee xaxattee fuula kee cufteetta yoo ta'e ilaali har'a haa banamu maqaa waaqayyo haa eebbifamu balbalatu sitti cufame yoo ta'e namootatu si fuuldura hiriire yoo ta'e dhukkubatu ija kee qabe yoo ta'e waan adda addaatu mul'ata kee dhorke yoo ta'e ilaali maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u waaqayyo waan gurguddaa siif qaba foddaa markaba Nooh hin baname har'a immoo foddaan balbala keetii hin baname ifatu sitti gala hafuura qulqulluutu sitti ol gala mul'ata keetu banama fagoo ilaalutti kaata kana booddeedha waaqayyo qurruu gad ergeedha qurruu gaafa ergu qurruun sun maal goote meen ilaala lakkoofsa 7 irratti qurruu tokko hin erge innis hamma bishaan lafarraa gogutti hin ba'a hin deebi'as hin galas tureedha qurruu ergamaa qurruu jechuun lafa dhaqee nama hin galle achumatti dhaqee nama hafu jechuudha jooraa jechuudha qurruun jooraa ta'e biyya lafaatu isa liqimse macaafa qulqulluu keessatti namichi tokko jira Deemaas jedhama Phaawulos faa wajjiniin karaa deema ture tajaajilaaf karaa ga'eetu achumaan bade Deemaas akkas jedha Phaawulos Deemaas faa biyya lafaa jaallatanii nu biraa hafan jedha namoonni biyya lafaa jaallatanii jaalalli biyya lafaa karaatti isaan hambisu jira fira koo tokkon sitti hima ergaa qabda ergaan kee garuu waan biyya lafaa duwwaa ta'uun irra jiru qabeenyi namoota baay'ee hudhee hambise aangoon namoota baay'ee hudhee hambise namoota tokko hafuura qulqulluudhaan namoota socho'an humnaan namoota tajaajilan fuutanii yeroo waajjira keessan karabaataa hidhatu barcumarra taa'u kana booddee bakka hin hidhamu hin takaalamu barcumichatu isaan liqimsa gaaf tokko waldaa kiristaanaa mulu wangeelii keessatti tajaajilaan ture namicha tokko waaqayyo natti agarsiisa namichichi baay'ee nama abidda nama afuuraati garuu iddoo kennameef positioning kennamnaaniif kootii bitatee karabaatii bitatee biiroo keessa taa'utti ka'e waltajjii irratti waami kootii irraa baasinaan jedhe waaqayyo kootiin irraa baase karabaata irraa baasinaan jedhe irraan baase darbadhu gatinaan jedhe irraan gate shamizii isaa dachaasiif naan jedhe kanaafan si waame ittiin jedhiinaan jedhe waaqayyo kanaafan si waame shamizii dachaafadhu naa fiigi naa hojjedhu teessee barcuma naanoo isin bu'aa naa buusi naa nagadi naa dhugaa naa bayi namoota naa kadhadhu namoota naa barbaadi kanaafan si waame ittiin jedhiinaan jedhe waaqayyo ergan kana itti mee booddee nan kadhadheef afurri qulqulluun irra bu'e namichi waltajjii irratti lafa dha'e hin gangalate achi booddee hin ka'e dhaqee deebi'ee taa'e awwaara ofirraa xaxxarageetu kootii silaa fuudhee karabaataa silaa fuudhee ofitti deebiseetu barcuma isaarra taa'e yeroon tajaajila fixuudhaaf ka'u ammayyuu namichi kootii uffateera namichoo
ergaa waaqayyo sila siin jedhe maa irraanfatte kottu ol deebiin jedhe ammas irraan baase ammas nan kadhadheef ergasii namichitti hin deebine har'a hin fiiga maqaa waaqayyo haa eebbifamu har'a bu'aa baay'ee buusaa jira har'a dorgomaa jira har'a waaqayyo fiigaa jira waaqayyoof hojjetaa jira maqaa waaqayyo haa eebbifamu nuun akka ergamaa qurru ta'uun nurra jiru aangoon nu liqimsuun irra jiru taayitaan nu liqimsuun qabeenyi iddoon namatti toluun rakkinni ari'atamni sodaan dukkanni shakkiin dhukkubni abdii kutannaan nu liqimsuun irra jiru warra akkasii ergamoota qurru jedhamu lafa dhaqanii namoota hin galle dafanii abdii kan kutatan haalaan kan liqimfaman rakkinaan kan liqimfaman namoota akkasii barbaadameti waaqayyo warra dhaqanii galan warra bu'aa buusanii galan warra hojjetanii galan warra moo'anii galan maaliif afuura qulqulluudhaan adeemna waan ta'eef ergaa kanaan akkasin jajjabaattan nan abdadha gooftaan koo isin haa eebbisu foddaan isinitti banameera ifti dhufeera afurri qulqulluun dhufeera abiddi waaqayyo isiniif ergameera ergaa kanaan gooftaan koo addunyaatti gad isin haa baasu baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu jireenya koo hundaan siif dhiyeessa godhe aarsaa jiraata hafuuraa fi dhugaan sin waaqessa Yesuus mootii ulfaata horii coomaa qalmaa sagubatu atoo hin barbaanne jireenya koo ulfaachuu feetetta Yesuus nan tuffanne jireenya koo hundaan siif dhiyeessa godhe aarsaa jiraata hafuuraa fi dhugaan sin waaqessa Yesuus waaqa ulfaata horii coomaa qalmaa sagubatu atoo hin barbaanne jireenya koo ulfaachuu feetetta Yesuus nan tuffanne hafuuraan guutame sin waaqessa onnee koo guutuudhaan sin eebbisa hafuuraan guutame sin waaqessa onnee koo guutuudhaan sin eebbisa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarroongeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Riqichin yaabadhee naan hin cabne milkiin koo ganamaas natti hin banne mul'ataa koo jaamsuuf kan abbalee qaana'eeraan bitaa isatti galee irraa nafi silaa yoona hin jiru nama ta'e gooftaa koo qabadhee lafaa ka'ee isa naan barbaade waan mijaa'aa maafan deebi'a afaan duwwaa irraa nafee galatasa annan faarsatti fufee irraa nafee galatasa annan faarsatti fufee
dinni koonaan qolanne haaloo isaas naatti hin baane ofumaa yaa habiibu yoom na buufate bowwaa dinni koonaan qolanne haaloo isaas naatti hin baane ofumaa yaa habiibu yoom na buufate bowwaa utunni na bukkee daaddisu na nyaachuuf utunni bokkisu gooftaadhaan hirkabaa hin dhufee diinotaan nyaatamuun koo nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee na fuudhee darbine hursaan lolaa gooftaa koo naaf kennee tooftaaf malaa kan dhibee dadhabee gateettiin koo sit kuffisee darbee mit dandeetti koo irraa nafee inni na wajjin ta'ee naaf dhaabattee gooftaa koo utuu si'in ta'uu baatee masaraa koo cabsee natti ol galee naatti dibuuf ture diinni cilee amma garuu irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee rana fe Jesus gooftaa koo hunde seenaa koo siinan bareedee dagadee rakkoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo Jesus gooftaa koo hunde seenaa koo siinan bareedee dagadee rakkoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo
nayyelaasifne ulfaadha baaku hundumaadhaaf atanaaf kophaa kee 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 hundumaadhaaf atanaaf